रेडियो warra Wangeelaati. Reediyoon warra Wangeelaa tokkummaa waldooti Oromoo warra Wangeelaa Awurooppaatiin qophaa'e torbanitti si'a tokko guyyaa Sanbadduraa dhaggeeffattoota biyyootii gaanfa Afrikaaf naannoo isaatiif akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 12 hamma sa'aatii 12:00tti dambalii gabaabaa kiilooheerzii 15,515 yookaanis meetir baandii 19 irratti dhaggeeffattoota kibbaaf giddugaleessa Awurooppaatiif immoo akka lakkoofsa sa'aatii giddugaleessa Awurooppaatti galgala sa'aatii 21 hamma sa'aatii 21:00tti dambalii giddugaleessaa kiilooheerzii 1,355 irratti kan isin qaqqabu tamsaasa Wangeelaati. Kun reediyoo warra Wangeelaati. Nagaa koo dhaggeeffattoota reediyoo warra Wangeelaa hundumaaf nagaa koo naa dabarsaa baga dhaloota Gooftaa Yesuus Kiristoosiin isin ga'e jedhaniiti. Isiniinis immoo qopheessitoota reediyoo warra Wangeelaa hunda keessaniin akkasuma hunduma keenyaan hordoftoota amantaa kiristaanaa kamillee jechuudha. Nagaa koo nagaa isa guddaa itti naaf himaa isiniin jedha. Sagantaa keessan immoo guyyoota gaafa raadiyoon kun hundeeffamte kaastee ani otoon hin dabarsin hordofaa akkan jiru akkasuma itti eebbifama akkasuma dhaloota sagantaan kun hin qaqqabnellee qaqqabsiisaa dhuga ba'umsa gurguddaa karaa keessaniin dhufuun keessatti guddaa kanan baay'ee dinqisiifadhe dhuga ba'umsa sana qabadhe dhugaa ba'uudhaan anillee dhugaa ba'uu kanan itti jalqabeera jechuudha. Fakkeenyaaf dhuga ba'umsa sirbituu qofa jechuudha. Obboleetti keenya asaanti dhuga ba'umsa ishii sanaan lubbuu sadi waan ta'e dhuga ba'umsa sana qabadhe jechuudha. Ofii kootii bakka ishee obbuusee dhugaa ba'uudhaan lubbuu sadi haaraa ishii harka Kiristoos keessa galcheera. Inni kunillee baay'ee gammachuu guddaan akka isinitti dhaga'amu. Dhuga ba'umsa ishiirraa waa hedduu waanan na dinqu keessaa yookiin akka ijootti fudhadheetu dhaloonni baay'een isa dinqisiifatanii kan ittiin Gooftaa Yesuus faayisaa lubbuu isaanii godhatan duratti yeroon sirbituu ta'ee jiraadhu keessaa yaaddoon qaba ture, siqiqiin qaba ture, gannaan yookiin jireenya bara baraa hin argadhu ibiddatti akkan gubadhu toon beeku halkanii fi guyyaan riiba kanan dhabu jette. Garuu ergaan guyyaan gaafan Gooftaa Yesuus faayisaa lubbuu koo godhadhe. Irriiba nagaan argadhe dhukkuba koorraa fayyoo otoo hin taane foon kootiinis haaraan galfadhe lubbuu koottis abdiin godhadhe isa ishiin jette isa kana akka ijootti jechuudha. Garuu dhuga ba'umsa sanarra wanta dinqisiisadha jechuudha. Akkasuma warroota imalan tokko keessaa obboleetti tokko maqaa ishii dagadhe ishii immoo reefu dhiyeenyatte jechuudha. Dhiyeenyas otoo hin taane baay'eedha dhuga ba'umsi kun. Dhuga ba'umsa achirraa darbu namoonni baay'een akka itti fayyaa jiran ani karaa kootiin namoota hin beekne qaqqabsiisaa kan jiru si wajjin nanillee wangeelicha ni lallaba. Dhugaa Waaqayyoos immoo iddootti baasee mul'isaa kan jiru. Kanaaf hunduma dhaloota sagantaa kana hordofaa jiraniin baga gammaddanii akkasuma sagantaa kana warroonni hordofaa jiranillee Waaqayyo gooftaanii karaa kanaan carraa kana isaaniin kan ga'een baga gammaddan jedhaatii itti naaf himaan jedha miilana nagaa koosa kana naan ga'a ittiin naaga'an jedha heebbifamaa isinis. Harka fuunee attam jirtu jaallatamtootaaf kabajamtootaa dhaggeeffattoota keenya reediyoon warra Wangeelaa bara 2017 sagantaa ishee isa xumuraa kan ta'e sagantaa ishee addaa guyyaa har'aa qabattee dhiyaatteetti. Sagantaa keenya kanas akkuma isin amma dhaggeeffattan yaada dhaggeeffattuu sagantaa keenyaa yeroo hundumaa qofaatuun ta'e hirmaattuu sagantaa keenyaa kan taate obboleetti keenya yaada kennaa gizaa biyya Libaanoosii nu ergiteen jalqabneerra. Kennaan yeroo garagaraatti sagantaa keenya irratti hin hirmaatti yaada ishee nuu hirtii hin dhaggeeffatti akkasumas immoo namootni gara sagantaa kanaa dhufanii akka isaan dhuga ba'iinsa isaanii dhaggeeffattootaaf hiran gochuudhaan beekamti. Egaa kennaa bara kana hundumaa akka sagantaa keenyaa wajjin taate kan jajjabeessaa turte sagantaa keenyaa wajjin hirmaachaas akkuma turte akkuma yaada kee keessatti nutti himte bara fuuldura keenya jirutti immoo caalaa
akkati hirmaattu abdii qabnaa waa'ee yaada keetii kanaaf waaqayyo guddiseen si'a eebbisu jenna. Kennaa duwwaa miti gaa yeroo hundumaa torbaniin sagantaa keenya dhaggeeffachuudhaan yaada isaanii karaa garagaraa kan nu hiran dhaggeeffattootni keenya baay'eedha. Isaan kana keessaatii obboleettiin keenya Qalanjii Nakeerroo ishee jalqabaatii Qalanjiin torbaniin atu addaan kutiin sagantaa keenya hin dhaggeeffatti duwwaatuun ta'in yaada ishee laatti hinirtii nu jajjabeestii. Kanaaf obboleettii keenya Qalanjii isinis waaqayyo si'a eebbisuun jedha. Masii Dubaay Tsahaay Nagarii Birhaanee Alamaayyoo Boontuu Wallaggaa akkasumas Burtukaan Abdiisaas yeroo hundumaa sagantaa keenya dhaggeeffachuudhaan warra yaada isaanii nu hiranidha. Isinis waaqayyo gooftaan isin haa eebbisuun jedha. Akkasumas Asteer Dastaa Girmaa Hawwii Biqilaa Abbabech Gaaddisee Dasoo Lalisee Magarsaa Bizunesh Waaqumaaf Dasii Shuba hundumti keessan eebbifamaa yaada yeroo hundumaa nu hirtaniif sagalee jajjabinaa yeroo hundumaa nu ergitaniif waaqayyo gooftaan maccaa isin haa eebbisuun jedha. Obboleettii keenya Galaanee Baqqalaa Dibooraa Silbaa Zawdituu akkasumas Hawwii Farajaa Goobanaas yeroo hundumaa warra yaada isaanii nu hiranidha. Isinis eebbifamaa. Egaa isaan kana qofaa miti dhaggeeffattootni keenya baay'een yoo maqaa isaanii waame yeroonillee kan nangeenye yeroodhaa gara yerootti karaa YouTube akkasumas karaa Facebook yaada isaanii nu kennu sagantaa keenya share godhu akkasumas immoo nu jajjabeessu. Isin egaa akkuma bara 2017 kana keessaa hirmaattuu sagantaa keenyaa taatan bara fuuldura keenya jiru bara 2018 keessa immoo caalaa akka hirmaattuu taatan akka yeroo eebbaa reediyoo keenya wajjin qabaattan abdii guddaa qabna. Egaa jaallatamtootaaf kabajamtootaa dhaggeeffattoota keenyaa yaada dhaggeeffattoota keenyaatiin sagantaa keenya guyyaa har'aa jalqabneerra. Sagantaa keenya har'aa keessatti bara xumuraa jirru kana bara 2017 keessa sagantaalee dabarsine keessa kan namni baay'een akka irra deebi'ee isaaniif darbu nu gaafatan sagantaa ergaa sagalee waaqayyoo lubaa Tamasgeen Mangashaatiin darbee turen isinii dhiyeessa. Ergaan lubaa Tamasgeen kabaja waggaa 500ffaa haareffamuu waldaa kiristaanaa Maartiin Luuter Fayin gaggeeffame irratti kan xiyyeeffate ta'a. Waggaa 500 fuuldura waldootii kiristaanaa keessatti akka abidda saafaa qabatee al tokkichaan lixa biiftuuti amma ba'a biiftuutti waldootii waliin ga'uudhaan geeddarumsa guddaa waldaa keessatti fide. Waldaa keessatti qofaatuun ta'in hawaasa biyya Awurooppaa achirras darbee biyyoota addunyaa keessatti geeddarumsa gurguddaa kan fide. Haareffamni waldaa kiristaanaa kun har'as waldootii keenyaaf akkasumas saba keenyaaf ergaa guddaa qabaa jedha ergaan luba Tamasgeen. Egaa jaallatamtootaaf kabajamtootaa dhaggeeffattoota reediyoo Warra Wangeelaa barri 2018 fuuldura keenya jiru kun kan eebbaaf kan gammachuu akkasiniif ta'u isiniif hawwa faarfannaa kanaan gara ergaa sagalee waaqayyootti ceena. Guddinni addunyaa wangeelaa hubadhaa hundeen Afrikaa humneessu waaqayyoodha balbala jabaatee keenya ni sassaaqa dulli kun loola lubbuutii dammaqaa dulli kun loola lubbuutii dammaqaa dulli kun loola lubbuutii dammaqaa. Kibba warri jirtan kanneen baaflita dulli kun loola lubbuutii dammaqaa balbala raarraanni banee hundumaa folkita dulli kun loola lubbuutii dammaqaa dhaalota hundumaaf qabnaa dhaamsa ajaa'ibsiisa dulli kun loola lubbuutii dammaqaa erga wangeelaan argamee nama boqochiisa dulli kun loola lubbuutii dammaqaa.
qabu dhaloota hundumaa wangeelaa lallabu jireenya inni botaa marras karaa isaa wallaale wangeelaa wangeelaa labsinaa fi isa ittiin oolle wangeelaa labsinaa fi isa ittiin oolle. Dhuma keessan nagaan isin gaafadhaa maqaan koo Lubaa Dhaggeeffadhaa jedhama as Kaalifoorniyaa naannoo Saan Firaansiiskoo irraati. Waggaa 500ffaa haara'umsa Luuter fid Reformeeshinii Luuter ilaalchisee dhaamsa gabaabaa dabarsuu waan hin barbaadeefi. Guyyaan isaa guyyaa har'aa miti. Garuu waldaan addunyaarra jirtu gaafa Diseembar 31 kaasee waggaa kana guutuu waggaa 500ffaan akka inni kabajamuuf murteessanii walloonni hedduun baay'een kabajaa jiru. Namoota Luuteraan keessa waldaa Luuteraan keessa jiraatanii fi kun haaraa isiniif hin ta'u dhageessaniittu waldoonni Pirootestaantii hedduunis immoo ayyaana kana kabajaa jiru. Ayyaanni kun maalumaaf kabajamuu barbaachise bakka guddaa kanas maaliif laatame jennee yennaa ilaalle Reformeeshinii yookaanis haara'umsi Luuter fide jijjiirama waldaa Pirootestaantiiti jalqaba waldaa Pirootestaantiitii fi hundeedha. Kaayyoon Luuter waldaa Luuteraan jedhu dhaabuu hin turre. Haara'umsa fiduuf ture. Waldaama keessa jiru sana keessatti reform yookaanis haara'umsa fiduudhaaf kaayyoonsa. Haa ta'u iyyuu maleessa sababa Reformeeshinii Luuter irraan kan ka'e har'a waldaan Pirootestaantii jedhamtu addunyaa guuttee jirti. Kanaaf kabaja guddaadha. Waggaan 500ffaa Luuteraan kana yeroo kabajnu haara'umsa yookaanis Reformeeshinii Luuter fiderraa har'a waldaan Pirootestaantii Oromoo Luuteraanis hin ta'in the evangelical Oromoo churches maal irraa baranna implicationin isaa anaaf isiniif har'a maan isa jedhuun taa'ee yaade kanarraa kan ka'e walitti aansee viidiyoo muraasa kutaa adda addaa qabu waraabuudhaaf kaayyeeffadheen jira. Kun kutaa isa jalqabaati. Jalqaba waa'ee Reformeeshinii ilaalla. Akkuma jedhee Luuter haara'umsa fiduudhaaf kan inni ka'e jalqaba religion and spiritual life of his time bara keessa jiraatutti jireenya hafuuraatii fi amantii saba keessa jiruurraatu haara'umsa fiduudhaaf kaayyoonsaa inni jalqaba. Waldaan sun miidivaalii irraa bara giddu galeessaarraa gara moodariitti akkasiin ceetu waldaan kaatoolikii tradishinii qabdu sanarraa baatee gara macaafa qulqulluutti akkasiin deebitu gara amantiitti akkasiin deebitu gara ulfina waaqayyootti akkasiin deebituufitu ejjennoo isaa kan mul'isu TCC 95 maxxansuudhaan haara'umsa kana jalqabe waldaa kiristaanaa keessatti. The 5 solos benna sola scriptura macaafa qulqulluu qofa solo Christosin qofa sola fide faith only sola gratia grace only sola dia gloria ulfina waaqayyoo qofa jechuudhaanitu barumsa kana barsiisuudhaan haara'umsa waldaa keessatti fiduudhaaf ture. Kaayyoon isaas haara'umsa guddaa fide namni kun jechuudha. Kun egaa kallattii amantii ilaalchisee yookaanis jireenya hafuuraa waldaa ilaalchisee kan inni irratti xiyyeeffate ture. Kanatti hin deebina. Ergaan koos kan hundeeffamu kanarratti. Haa ta'u malee wanti beektonni yookaanis church historiaaniin dubbatan tokko waan baay'ee nama dhibu tokko jira. Innis Reformation Martin Luther fide jijjiirama siyaasaa, jijjiirama hawaasaa, saayinsii, ikonomii, communicationii addunyaa irratti keessumaa Awurooppaa irratti hundee guddaa qaba.
reformation inni fidarraa kan ka'e politics and the law of the land was changed jedhu. Inni kaayyoon isaa isan ture. Garuu namoonni ija jabina isaarraan kan ka'e, namoonni sochiinni godherraan kan ka'e, warri kaanis jijjiirama haaraa fiduudhaaf akka isaan kaka'anitu beektonni historians, church historian kan isaan dubbatan. Fakkeenya isaan kennan tokko jira. Bara sanatti political powering or seerri kan inni qabamee jiru, power and authority was under church and monarchy. Waldaa kiristaanaatii fi monarchy harka ture. Jijjiirama Luuterarraan kan ka'e, reformationii Luuterarraan kan ka'e garuu namoonni gara separation of church and poweritti addaan baatee waldaa kiristaanaatiif mootummaa akkasumas modern democracies, liberty, right, obligation, individual consciousness akka inni guddatu bu'uura guddaa kan buuse reformationii Luuteridha jedhanii kan isaan dubbatan. Kun siyaasaaf seera ilaalchiseeti. Sana duwwaam social orders, ethics, science. Fakkeenyaaf saayinsii akka fakkeenyaatti ennoo fudhanne saayinsiin bara sanaadha conformism ture. Following a traditional standard of conduct. Namoonni bara sanaa kan isaan duukaa bu'anii darbaa dabarsaan kan fudhatan waldaan kan iseen itti amantedha maleessa free exploration namoonni ofii isaaniitii akka isaan explore godhanii fi hin eeyyamamuu ture. Jijjiiramni reformationiin garuu sanaaf bu'uura ta'e economy communication. Kana hundumaa yennaa yeroo qabaanne implicationinsa har'a waldaa keenya keessatti, waldaa Oromoo keessatti maal fakkaata isa jedhu kutaa walitti aanutti jaalala Waaqayyoo jedhe ta'e. Innaas hin jaallattaniin ilaalla jedheen abdadha. Har'a garuu xiyyeeffannaan koo isa Luuter irratti jalqabedha. Innis maanni religious and spirituality. Amantiidhaaf jireenya hafuuraa. Amantiif jireenya hafuuraa bara sanaa ilaalchisee argumentiin inni guddaan Luuter godhe maan gara macaafaatti deebina. Sola scriptura fayyina namaa baatee kan jiru waldaan kiristaanaa kan iseen ittiin geggeessamu barsiisuu kan iseen qabdu hundeen doktiriiniin waldaa kiristaanaa kan inni irratti bu'uureeffamuu qabu macaafa qulqulluu irratti. Macaafa qulqulluu irratti wanti hin hundeeffamne hundumtuu yaada Waaqayyootiin alaa. Sola scriptura gara macaafaatti hadeebinu, gara barsiisa macaafa qulqulluutti hadeebinu gaaffii jedhu ture. Gaaffiin Luuter. Waldaan bara sanaadha. Geggeessitoonni bara sanaadha. Tajaajiltoonni bara sanaadha. Barsiisa macaafa qulqulluurra waan fagaataniif practice isaan godhan wanti waldaa kiristaanaa keessatti bara sana geggeeffamaa ture daandiin fayyinaati jedhamee waldaan kiristaanaa kan iseen barsiisaa turte hundeensaa macaafa qulqulluurra waan hin hundeeffamnee fi macaafa qulqulluutti hadeebinu isa jedhu. Sola scriptura gara macaafa qulqulluutti. Taa'ee yaade haala waldaan Oromoodha. Waldaan Protestaantiis haa ta'u waldaan Luuteraan bara kana keessa jirtu. Luuter bara kana atuu jiraate waldaa bara kana jirtu atuu arge maal ittiin jedha laata? Isanni barsiise, isanni itti deebi'aa gara hundeen barsiisi waldaa kiristaanaadha, macaafa qulqulluudha. Isanni jedhe sana har'a waldaan Luuteraan isa taatu waldaan biraan eegaa jirtiyoo. Are we really upholding scripture today? Isa jedhuun yaada sammuu kootti yaaduutti ka'e har'a maal nuun jedha? Atuu jiraate waldaa Oromooti maal jedha? Waggoota 20 darbanii fi isa caalaniif sadarkaa adda addaatti waldaa kiristaanaa keessatti tajaajileera.
lubummaadhaan mana macaafa qulqulluutti barsiisuudhaan ammas immoo itti fufee waldaa kiristaanaa keessatti tajaajilaa jira. Waldaa Oromoos akkasumas waldaa biraa keessatti. Bara tajaajila kootii tajaajilan amma tajaajilu keessattis wanti argaa jiru tokko wanti baay'ee na sodaachisaa jiru akka tajaajilaa waldaa kiristaanaa tokkootti dubbachuun qaba jedhee viidiyoo kana ayyaana kana ilaalchisee wanti irratti dubbachuu barbaade waa'ee waldaan kiristaanaa barsiisa macaafa qulqulluutiif bakka seen barsiisa macaafa qulqulluutiif laachaa jirtudha. Yeroo muraasaaf waldaa keessa jiraattan akkasiin yaaddan hin barbaada. Har'a barsiisi macaafa qulqulluudha bakka faarfannaan laatamuufillee waan laatamaafii jiru natti hin fakkaatu waldaa kiristaanaa keessatti. Har'a barsiisi macaafa qulqulluudha lafa kennaa raajotaa isa jennee prophetical gifts hamma isaaf kennamaa jiru barsiisa macaafa qulqulluutiif bakki kennamaa hin jiru. Namoonni barsiisa macaafa qulqulluu irratti atuu hin ta'in wantolii yeroodhaaf nama gammachiisan faarfannaa miira namaa boqochiisuu danda'u. Rakkina faarfannaa hin qabu yookaanis waaqeffannaa hin qabu. Waaqeffannaan faarfachuun ulfina waaqayyootii fi gara waaqayyootti hunduma keenya buta. Garuu inni jechaa jiru bakki nuyi macaafa qulqulluudhaaf laachaa jirru barsiisa macaafa qulqulluudhaaf laachaa jirru har'a baay'ee haala sodaachisaa keessa jira. Namoonni waa'ee gaaffii isaaniitiif namoonni qajeelfama jireenyaatiif gara macaafa qulqulluu miti kan isaan ilaalaa jiran. Deebiin waaqayyo kan inni natti dubbatu macaafa kanaan jedhanii macaafolii miti kan isaan qoraa jiran. Fakkeenya gabaabaa tokkoon isinitti hima. As naannoo Oakland naannoo an jiraadhu kananii istoorii habashaa tokko dhaqe. Ji'a 7-8 dura istoorii habashaa tokko dhaqee nama beekudhaa kiristaanaa akkam jirta fayyaadhaa jennee nagaa wal gaafanne. Biyya dhaqeen dhufaan ture eessatti baddee jennaan lakki biyya dhaqeen dhufee jedhee waa'ee biyyaa walii wajjiniin erga haasofnee booddee egaa raajota waaqayyo bara kana kaase bira dhaqxee sii kadhataniiru reenaan jedhe. Raajota maaliin jedhee raajota waaqayyo kaase kaa'ennaan. An raajii caaluu macaafa waa'ee jireenya kootiitiif eenyummaa kootii natti himuun qabaa. Gara namaa dhaqu nam barbaachisu obboleettii koon jedheen. Ayanoo namoonni asiiyyuu raajonni nuufa kadhatu jedhanii hin naqu. Warri kaanoo bilbilanii akka isaan kadhatanii fi warra firoota isaaniitti manii bilbilchiisanii kadhatu erga dhaqxee maal. Isa booddee baay'ee hin gadde namoota akkamiitu waldaa kiristaanaa keessatti har'a uumaa kana nuyi jiru. Dubbii jireenyaa isa qabu sagalee waaqayyoo of bira kaa'anii. Namoota irratti kan hirkatan ija namaa kan ilaalan raajiin asii bahee maayilii 2,000 jiru waa'ee isaanii waa'ee mana isaanii waa'ee jireenya isaanii akka inni isaanitti dubbatu barbaadu macaafa qulqulluu dhiisanii. Har'a waldaa kiristaanaa keessatti konfiraansii nuyi qopheessinu sagantaa nuyi qopheessinu yennaa laalle namoota gara macaafa qulqulluutti gara dubbii waaqayyootti kan fidu miti. Barsiisu dubbii waaqayyoodha iddoo guddaa qabatee hin jiru. Raajii abaluutu dhufe jedhama isa duukaa yaa'u. Raajii abaluutu konfidentii akkasii irratti qophaa'aa jiru. Namoonni isa duukaa yaa'u. An kennaa raajummaatirraa rakkina hin qabu. Waaqayyo namoota hin kaasa. Garuu namoonni raajota jedhaman seenaa ilaallee rakkina guddaatu jira. Baay'een isaanii macaafa qulqulluu kan hin barsiisne. Tokko argee waldaa dhiisii bayi kan nama jechisiisudha.
yeroo dubbifannaa macaafaati yeroo sagalee waaqayyoo itti hirmaannudha jedha al tokko kutaa tokkorraa hin dubbisu kutaa itti dubbisan sanallee deebi'anii kutaan kun kana jedha waaqayyo kana keessaa kana nu barsiisa waaqayyo akkasitiin akka nu jiraannu nurraa barbaada jedhan yeroo isaan dubbatan hin ilaallu kan isaan dubbatan waan yaada isaanii keessaa kan ka'e namoota walgahii sana hoyiidhaan oo'isuu gammachiisuu achi gaafa baan namoota harka duwwaa geggeessan sagalee waaqayyoo yeroo isaan barsiisan raajummaa ilaalchisee waa tokko dubbachuun barbaadan kennaa raajummaa kana macaafa raajotaa guutummaa isaa yennaa ilaaltanii macaafa raajotaa keessa parsantaan 78 ol kan ta'u harki dhibba keessaa 78 ol kan ta'u akka beektota macaafaatti force telling yookaanis raajummaa miti wanta gara fuulduraatti ta'e raajii dubbachuu miti kan isaan dubbatan saba waaqayyo itti ergatan moototatti lubootatti saba waaqayyootti gara waaqayyootti akka isaan deebi'aniif Isaayyaasiin fudhaa boqonnaa 1 2 3 4 yennaa laaltan guutummaa isaa yennaa kutaa isaa yennaa laaltan boqonnaa 5 irratti waa'ee maalii dubbata Isaayyaas waa'ee muka wayiniidhaa dubbata waa'ee Israa'eliin dubbata iddoo wayinii kooti bishaaniin dhussiise kanan laadheef kanan godheef jedhee waaqayyo komee saba sanarraa qabu yeroo inni itti dubbatu ilaala boqonnaa tokko immoo jalqaba isaa dhaqaa ilaala waa'ee maaliif kan inni dubbatu harreen goronnoo abbaasaa baaddu warra saatii bare sa'is gara goronnoo seetiidhaatti Israa'el garuu na wallaale jedhee komii waaqayyo Israa'el irraa qabu yeroo inni dubbatu ilaala raajotumti bara duriidha Isaayyaas faan Daani'eel faan Ermiyaas faan Hisqeel faan ennaa laaltanii saba waaqayyootti ergaa waaqayyo qabudha kan isaan dubbatan raajii miti kan isaan dubbatan yookaanis gara fuulduraatti wanta ta'u miti gara fuulduraatti wanta ta'u dubbataniiru dhalachuu Kiristoos ilaalchisee waggaa 600 fuuldura wanta ta'uudhaaf jedhu yeroo isaan dubbatan ilaallan xiyyeeffannaan isaanii inni guddaa boqonnaa 40 irra dhaqaa ilaalaa Isaayyaas jajjabeessi saba koo jajjabeessaa saba koo jedha Israa'el na irraanfate jedha an akkamittiin insi irraanfate Israa'el jechuudhaani waaqayyo saba sana yeroo ni jajjabeessu ergaa sabni sun saba sanaaf waaqayyo qabu kallattiidhaan they were not telling prophecy raajummaa miti kan isaan dubbachaa turan gara bal'inaan har'a kan nu arginu kan dubbatamu raajii sin dubbatame yennaa ta'e hammeenya dubbatamu yeroo inni jal'ina raawwatamu yeroo isaan dubbatan hin arginu waa'ee nyaataa waa'ee dhugaatii waa'ee dhukkubaati kan isaan dubbatan kanaafi kun hundumtuu sababa kan ta'e immoo namoota barsiisa macaafa qulqulluurraa deebisuu keenya waldaan kiristaanaa kanatti hin deebitu taanaan dhalootni horachaa jiru dhaloota sagalee waaqayyootiif bakka illaan dhaloota dubbii waaqayyootiif ulfina illaanni horaa adeemna taanaan kufaatiitu adeemaa jira kufaatiitti adeemaa jira kanaaf gara waaqayyootti deebinu kanumii gara waaqayyootti deebinu sagalee waaqayyootti deebi'uudha sola scripture nagaan fayyaan eebbi kan keessa jiru sagalee waaqayyoo keessadha afaan raajotaa keessaa miti namoota akka isaan ilaalan hin godhina warri raajiidha waaqayyo raajummaadhaan nu kaase jettanis immoo sagalee waaqayyoo barsiisaa raajiin raajii caalu sagalee waaqayyooti raajiin raajii caalu sagalee waaqayyoo keessa jira raajiin hundumtuu kan inni ittiin qoramu yennaa jiraate dubbii waaqayyootiin kanaafi reformeeshinii haaraatu nu barbaachisa waldaa keenya keessatti har'a sola scripture gara macaafa qulqulluutti hadeebinu sagalee waaqayyoo habarsiisnu eebbi kana keessa jira hiiki kana keessa jira nagaan kana keessa jira deebiin jireenyaadhaa kana keessa jira namoonni waaqayyotti jabaatanii qulqullummaadhaan akka isaan jiraataniif kan isaan godhu yeroo nuyi sagalee waaqayyoo humnaan barsiisnudha dubbii waaqayyoo yeroo nuyi barsiisnudha dubbii waaqayyootiif bakka yeroo nuyi laannudha
waldaa keenya keessatti bakni iddoon sagalee waaqayyootiif kennamaa jiru diminish ta'aa yeroo inni jiruun tajaajiluma waggaa 20 olii keessatti kan hin argaa jiru kan baay'ee na sodaachisaa jiru isa kanadha. Kanaaf obboloota koo ani faarfannaa irra rakkinan qabu. Waaqayyoon waaqessuudhaan faarfachuudhaan galata waaqayyoof dhiyeessa. Kennaa ayyaanaa irraa rakkinan qabu. Kennaa ayyaanaatti nan amana. Hundumaarra kan caalu galuu sagalee waaqayyooti. Phexros kan inni jedhu isa kanadha. Phexros boqonnaa 2 yennaa dubbifanne Phexros lammaffaa dhandhee yennaa dubbifanne sagaleen waaqayyoo kan inni jedhu isa kanadha. Kanaaf waggaa 500ffaa Luuteriin yeroo kabajnu inni tokkoffaa akkuma inni jedhe sola scriptura macaafa qulqulluu qofa gara jedhutti akka nuyi deebinuun barbaada. Implicationin har'a waggaa 500 booddee anaaf isiniif dhaloota bara kana jiraannuuf waldaa bara kana jiraattu gaggeessitootaaf tajaajiltoota bara kana jirruuf implicationin ni qabu yookaanis ergaan ni qabu gara macaafaatti akka nuyi deebinu akkuma kaleessaa waaqayyo har'as hunduma keenya waamaa jira gara barsiisa macaafaatti gara namootaaf sagalee waaqayyoo barsiisuutti sagalee waaqayyootiif iddoo laachuutti deebi'uutu nurra jiraataa isa jedhudha. Isa ittaanutti socially politically implicationinsa maal fakkaata jireenya hafuuraa irratti implicationin waldaa bara kanaa in light of reformation yennaa laalle ergaansa anaaf isiniif maal fakkaata isa jedhu walii wajjiniin hirmaannaa lafa jirtanitti waaqayyo sinaa eebbisuu isinii wajjiniin haa ta'uu ayyaana isaa isiniif hawaajisuu nagaa isiniif halaatu ameen. Naloni isafa wate karame mulata duli kundula luputi dumara alukun marartu dabe kankanu nolfata duli kundula luputi dumara. Egaa jaallatamtootaaf kabajamtootaa dhaggeeffattoota keenyaa sagantaan addaa xumura bara 2017 sababii gochuudhaan isinii dhiyeessine kanuma torban dhuftu sagantaa haaraa sagantaa jalqabaa bara 2018 egaa walitti deebinaa hammasitti torban gaarii bara gaarii barri haaraan fuuldura keenya jiru immoo kan nagaaf kan gammachuu kan eebbaaf kan milkaa'inaa akka isiniif ta'u hawwiin qabuun isiniif ibsaa. Yeroo eebbaa qabaadhaa bara eebbaa qabaadhaa. Biyyoota hunda laallata mootis dabalate dulli kundula lubuuti damara. Kiristoosiin haalan jiru kan du'aa mo'ate dulli kundula lubuuti damara. Addunyaan dhaggeeffatu kaniitan gadhiisam kan qabdanis lakkisaa uumama harkasaa barbaada gooftaatu. Labsi 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 labsi. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya irratti akka eebbifamtan abdii qabna. Waa'ee sagantaa keenya gaaffii yookaan siyaada yoo qabaattaniif karaa teessoo xalayaa keenya rww@tevelingsvine13 Oslo Norway jedhaatiin nu barreessaa yookaanis karaa iimeeyila keenya raadiyoo warra wangeelaa @gmail.com jechuudhaan nu qunnamaa. Torbee sagantaa biraatiin hamma walitti deebinutti nagaa waaqayyootiin